kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii chaanaalii reediyoo dhaamsaa nageenyi keenya kan rabbii guddaa bakka jirtanitti isinirraa jiraatu isiniin jecha har'aan tana seenaa nama beekamaa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Seenichis seenaa Pablo Picasso yookaan aartistii nama fakkii kaasuudhaan beekamuuti. Egaa mata dureen seenaa kiyyaarraan tanaa waggaa 60 natti fudhate kan jedhudha. Pablo Picassoon aartistii fakkiiwwan ajaa'ibaat ture. Baroota dullummaa isaa keessa gaaf tokko buna dhuguuf kaaffee Maadiriid jiru tokko seene. Ayyitee taa'e akka tasaa waraqaa adii gabatee isaa bira jiru irraa argate. Kobbee isaa baafatee fakkii irratti kaasuu eegale. Haga bunni ajajeetti dhufutti jechuun yeroo daqiiqaa 5 hin guunne keessatti fakkii ajaa'ibaa kaase. Gaafa keessummeessituun buna fidduuf waraqicha caccabsuu eegale giphii kaachuuf. Dubartiin isa bira teessee ilaalaa turte kaateetti iyyite. Fakkii kana fakkaatu hin irratti kaastee waraqaa kana hin caccabsin maaloo natti gurgurii si irraan bitadhaa jettee irratti qabatte ija ishii keessa ilaalaa tolee sittan gurguraa $30,000 naa kaffalii jedheeni. Ni rifatte yeroo daqiiqaa 5 hin guunne keessatti kaastee $30,000 naan jettaa maal jechuu keeti ittiin jettee ni seeqe. Obboleettii koo daqiiqaa 5tti fakkii akkanaa dandeettiin ittiin kaasuu horachuuf waggaa 60 natti fudhate jedheeni jedhama. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota seenaa kanarraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Egaa jireenya keenya keessatti wantoonni ittiin laffaanee of harka galchine baay'ee jira. Kanuma salphatti namaa kannaa jirru. Kanaafuu hamma jirrutti tattaafannee jireenya lammii keenyaa fi ofii keenyaa fooyyessinee nama seenaaf gumaata ta'aa taanuun dhaamsa keenya kanarraa kanumaan xumurra. Warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan marti keessanuu chaanaala keenya subscribe godhaa. Akkasumas warri dura miseensa taatanii jirtan laayikii godhaa. Nama hunda biraan gahaa. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaaladha.